Siifinta'u hafuurri qulqulluun yaada garaa namaa geeddara hin jijjiira yaada namaa. Yaada namaatu jijjiirama. Tokkotu qaalama. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra dhufu fedhii keenyatu geeddarama. Fedhii keenyatu haareffama. Hin geeddarama. Fedhii keenya geeddarama. Fedhii namaa jijjiira hafuurri qulqulluun. Roomee 8:9 akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo dhuguma isin keessa yoo jiraate jedha. Isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiraattan jedha. Yoo dhuguma isin keessa jiraate hafuurri Waaqayyoo, isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiraattanii. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiraata. Nu keessa jira. Nurra boqotee jira hafuurri Waaqayyoo kun. Hafuurri qulqulluun kun nurra jiraay. Nu wajjin jiraay. Hafuurri qulqulluun fedhii namaa geeddara. Fedhii namaa haaressa. Fedhii foonii yaada hamaa nu keessa ajjeeseeti yaada gaarii nu keessa kaa'a. Fedha inni jedhamu isa kanadha. Fedha gaarii fi fedha hamaa. Fedhii foonii yeroo jennu fedha hamaa isa Waaqayyotti hin tolle, isa Waaqayyotti hin gammanne, isa sagalee Waaqayyoo akka goonuuf nuuf hin eeyyamne fedha hamaa jenna. Fedhii hafuuraan jedhamu immoo isa Waaqayyo jaallatu, isa Waaqayyo nuuf eeyyame, isa Waaqayyotti jiraadhu nuun jedhe. Namni hafuuraa fedhii isaa geeddarama. Gaafa hafuurri qulqulluun namarra dhufu fedhii namaa geeddarama. Fedhii namaa geeddarama. Tokkotu kaasadii maaltu geeddarama sagaduudhaaf, maaltu jijjiirama sagaduudhaaf haasaa keenya geeddarama. Dubbii afaan keenya, haasaa keenya, waan nuti haasofnutu geeddarama gaafa hafuurri qulqulluun nurra dhufu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10:6. Yommus hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufaa. Ati immoo isaa wajjin raajiin dubbatta. Diddiiramtees nama kan biraa taataa jedha. Hafuurri Waaqayyoo siif hin dhufaa jedha. Sirra dhufaa jedha. Haleluuyaa. Harroota sadiitu abbaa isaa Qiish jalaa bade. Harroota sadan kanaa hojjetaa isaa wajjin Qiish namni jedhamu kun dhaqaa barbaada jedhee isaan erge. Waa'ee harree baddee barbaaduudhaaf gara Saamu'eel nama Waaqayyoo dhaqan. Saa'ol harree barbaada, Waaqayyo immoo Saa'olin barbaada. Sabni Israa'el Saa'olin barbaada. Saa'ol maal barbaada siniin jedhee? Harree barbaada. Warra ollaa gaafateetti yee obbo Malkaamu jedha. Akka koo duratti harroonni tokko harroota keessan faana dhufteetti jedha. Akka koo duratti isin harree deegde. Isin margaatoo waa keessaa jechaa turtan. Lakki nutoo harroota iyyuu hin argine lakki jedhu. Amma immoo gara obbodhiinsaatti darbee obbodhiinsaa harroonni tokko harroota keessan faana dhufteetti jedha. Lakki anoo harree isheeyyuu hin qabu isheenoo na bira hin dhufne jedha obbodhiinsaan immoo. Nama harree barbaadu kana Waaqayyoo hin barbaade. Amen. Waaqayyoo hafuura isaa sirraa hafiduun jedhe. Amen. Halkan yeroo ciisu harree jedha. Waa'ee harree haasa'a. Guyyaa yeroo deemu harree haasa'a. Mandara tokko keessaa bahee gara mandara isa biraatti yommuu darbu waa'ee harree haasa'a. Nama akkas waa'ee harree malee haasaa biraa hin qabne kana Gooftaan raajii dubbachiisuu jalqabe. Raajii dubbachiisuu jalqabe. Afaan isaa dubbii isaatu haaraa ta'e. Waaqayyo dubbii kee haaressuun jedhe. Haleluuyaa. Namni hafuurri qulqulluun irra dhufee dubbii haaraa dubbata.
Asa ajiraniiti raajii. Saa'olis isaanitti deemee raajii dubbachuutti ka'e. Kun ilma Qiish miti moo jechuutti ka'an. Innis raajiidha hoo jechuutti ka'an. Waaqayyo waan namatti bitaa galu waan dhalootatti bitaa galu sirra haa fiduun siin jedhe. Mee ameen jedhamee siin. Haaleluyyaa. Kunis raajiidha kun ilma Qiish miti. Nuti kaleessa san beeknu sanyiin isaa raajii dubbatee hin beeku. Qiish raajii dubbatee hin beeku. Lafa aarsaa dhaabbatanii tajaajilanii hin beekanii. Hafuurri qulqulluun irra dhufnaan raajii dubbachuutti ka'e. Raajii isa kam dubbate isa gadhu macaafa qulqulluu keessatti hin caafamne hin beeku. Hin beeku isiniin jedhe nan du'aare. Hin caafamne maal akka inni dubbate hin caafamne. Garuu raajii dubbate jedha. Waa'ee moo'icha Israa'el dubbatee isaa, waa'ee dhufuu Kiristoos dubbatee isaa, waa'ee mootummaa Israa'el keessatti ka'uuf jiranii dubbatee isaa, waa'ee maal akka inni dubbate hin beeku garuu raajii dubbate. Waaqayyo raajii nama dubbachiisa. Haaleluyyaa tiyyuu raajii dubbadhu hin jedhe. Raajii kan dubbatu isa tajaajilu qofaa miti amantoonni raajii dubbatu jireenya isaanii irratti. Haaleluyyaa. Amantoonni raajii dubbachuu danda'u qabu jireenya isaanii irratti mana isaanii irratti raajii dubbachuu danda'u qabna. Hafuura qulqulluun gaafa nurra dhufee haasaa namaa jijjiirama. Hawaasa keessatti waan tokkotu jedhama. Abaluuni haasaansaa eebicha jedhaa jedhu. Eebicha beektu miti? Mi'oofti miti eebichi? Haasaan abaluu immoo eebicha jedhaa jedhu. Egaa Yesuus haasaa eebichaa kana hin haaressa. Haaleluyyaa. Iddoo yeroo tokko immoo akkas jedhu. Haasaan abaluu saree akaawwii nyaattu jedhaa jedhu. Saree akaawwii nyaattu dhageessanii beektu? Gurra namaa keessaa nama jibbisiisa. Simboon qabu. Irraan bareedu. Waaqayyo haasaa kee miidhagsuun jedhe. Hafuurri qulqulluun gaafa nama dhufu dubbii arraba namaatu haareffama. Dubbii namaatu haareffama. Muuxannoon namaatu lafa taa'ee hafuura qulqulluun dubbata namarraa. Hafuura qulqulluun namarraa dubbata. Hafuura qulqulluutu namarraa mul'ata. Waaqayyo haasaa keessan akka soogiddaa mi'eessu. Ameen haaleluyyaa. Haasaa keessan mi'eessu gooftaan. Afaan haaraa dubbatanii kan dubbatanii hin beekne. Afaan Giriikii, afaan warra Arabaa kana, afaan warra Ibrootaa kaleessa haasa'anii kan hin beekne haasa'anii. Namoonni dhaabbatanii isaan dhaggeeffachaa turan waan isaan haasa'an kana dhaggeeffatanii bitaatti gale. Isaanoo Yihuudootadha. Akkamittiin afaan nuti beeknuun afaan nuti dhageenyuun haasa'uu jedhani. Akkasaa Waaqayyotu beeka. Haaleluyyaa. Waaqayyotu godheka. Waaqayyo dubbachiise. Hafuura qulqulluu dubbachiise. Phexros namni gara deemutti sobu gaafa hafuurri qulqulluun irratti dhufee dhugaa dubbachuu jalqabe. Jijjiiramni kanadha. Kaleessa kan sobatu har'a gara dhugaa dubbachuutti dhufa. Jijjiirama jechuun kana. Kanadha jijjiirama jechuun. Kaleessa kanatu har'a immoo kan isaa kennuutti dhufa. Jijjiirama jechuun akkasi. Kaleessa hojii xuraa'ummaa kan hojjetu har'a hin baqata. Jijjiirama jechuun akkasi. Phexros yeroo hafuurri qulqulluun isarra dhufne ani argaadhuma isaayyuu hin beeku jedhe Yesuusin. Beeka garuu sodaatu isa sobsiise. Sodaan isa sobsisiise. Hafuurri qulqulluun yommuu dhufe garuu waa'ee hafuura qulqulluu isaa kakuu moofaa keessatti dubbatame raajii Yo'eel keessaa fuudheetii namoota Waaqayyoo barsiisuutti ka'e. Haaleluyyaa. Hafuura qulqulluutu dhufe haasaa isaa geeddarame Qolaasaayis boqonnaa 4:6. Haasaan keessan yeroo hundumaa jedha gurratti kan tolu akka soogiddaas mi'aa haa ta'u jedha. Namaaf immoo adduma addaan deebisuuf hin ta'u beekaa jedha. Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu haa ta'u jedha.
haasaan keessan mi'aawaa haa ta'u jedha. Kanagaa nuti mi'eessa otoo hin taane ati too sukkaara kiiloo 20 sitti naqanii ofii kee mi'eessuu hin dandeessu. Ila too baxamee kiiloo 100 sitti nam'ee namni ofii isaa mi'aawuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufe garuu hin mi'eessa nama. Hin mi'eessa. Mi'aawaa nama godha. Haasaa namaatu mi'aawaa ta'a. Akka soogiddaa mi'aawu jedha. Efesoon 4:29 dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu warra dhaga'aniif ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin bayinii jedha. Afaan keessan keessaa hin bayin jedha. Jijjiiramni soba keessaa gara dhugaatti dhufuudha. Haasaa namaa jijjiira Waaqayyo. Hamaa irraa gara gaariitti deebi'uudha. Jibba irraa gara jaalalaatti deebi'uudha. Inni biraan tokko tuqaa afur. Waaqayyo gaafa namarra hafuura isaa fiduu maal namaa jijjiira jedhuuf argama namaatu jijjiirama. Iddoo argama keenyaa geeddarama, haareffama, hin jijjiirama. Argama keenyatu jijjiirama. Isaayyaas 52:11. Sokkaa achi keessaa sokkaa wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Isin warri mi'a Waaqayyoo baattan of qulleessaa. Ishee keessaatii ba'aa sokkaa jedha. Keessaa ba'aa sokkaa jedha. Lafa xuraa'ummaa hin dhaabbatinaa jedha. Achi keessaa ba'aa jedha. Kiristaanni gaafa hafuurri qulqulluun irra dhufu namni argama isaa jijjiirama. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Argama isaatu jijjiirama. Argama isaatu jijjiirama. Iddoo isaa jijjiirama. Iddoo kaleessa oolu hin oolu. Kaleessa inni iddoo hannaa oolu hafuurri qulqulluun gaafa irra dhufu hin jijjiirama. Inni kaleessa lafa machii oolu hafuurri qulqulluun gaafa irra dhufu iddoon isaa hin geeddarama. Argama hafuura qulqulluu keessa ta'a jireenya isaatu. Argama hafuura qulqulluu keessa oolee bula. Haaleluyyaa. Halkan yeroo ciisu kaleessa seexana wajjin bula yoo ta'e har'a ergamaa Waaqayyo wajjiniin bula. Kaleessa abjuu hamaa warra du'an wajjin bula yoo ta'e hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufu ergamoota Waaqayyo wajjin haasa'u dhufa. Ergamoota Waaqayyo wajjin haasa'a. Namni hafuurri qulqulluun irra jiru ergamoota Waaqayyootu haasofsiisa galgala. Guyyaa ergamoota Waaqayyootu haasofsiisa. Yaadaan ergamoota Waaqayyo wajjiniin dubbata. Haasaa namaa argama namaa jijjiirama. Iddoo namaa jijjiirama. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jijjiira Waaqayyo argama namaa jijjiira. Argama namaa jijjiira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo argama namaa jijjiira. Iddoo namni jiraatu Waaqayyo jijjiira. Hafuurri isaa gaafa dhufe lafa xuraa'ummaa jibbina. Lafa kosiin jiru jibbina. Lafa hanni jiru jibbina. Lafa hin taane jibbina. Lafa hamiin jiru jibbina. Gurra keenya qabannee deemna. Yeroo namni nu biratti hamachuutti ka'u, yeroo namni nu biratti sobuutti ka'u gurra keenya qabannee biraa deemna. Lakki jenna. Kun naaf hin ta'u jenna. Yeroo namni jibba haasa'u dhiifnee adeemna. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra dhufu isa akkasiiti. Iddoo namaa jijjiira. Argama namaa jijjiira. Hafuurri qulqulluun gaafa jireenya namaarra dhufu lammummaa namaatu jijjiirama. Lammummaa namaa qabxii sattaan lammummaa keenya eenyummaa keenya jijjiira. Lammummaa namni biyya lafaa kanarratti dhalootaa fi seeraan argata. Inni kan Waaqayyoo garuu lammummichi hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufedha argama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaa waan dhaqanii fi lammii biyya Waaqarraa ta'uun hin danda'amu. Waldaa dhaqanii miseensa Waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Akkatti miti. Akkatti miti. Akkamitti ree hafuurri qulqulluun gaafa nurra dhufu nuti waa'ee isa Waaqarraa waa'ee biyya keenyaa yaanna. Waa'ee isa Waaqarraa yaanna. Jireenya namaatu waa'ee isa Waaqarraa ilaala. Akkas jedha Filiippisius 3:20. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraatii jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jennaa jedha. Ibroota 13:14. Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru sana hin eegganna malee
biyya lafaa kanaa mandara dhaabataa hin qabnu jedha. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra dhufu biyya keenya isa waaqarraa nutti agarsiisa ija keenya banee. Hafuurri qulqulluun gaafa nurra dhufu biyya gurguddate biyya Awurooppaa kanaa nutti agarsiisa, Chaayinaa nutti agarsiisa otoo hin taane bantii waaqaa keessa darbinee isa dhaaluuf jirru. Isa Phaawulos arge, isa Isxifaanos arge, otoo reebamuu isa Isxifaanos Kiristoosin arge, mirga Waaqayyoo ilaalla. Hafuurri qulqulluun biyya ofii namatti agarsiisa. Hamma ammaa waldaa dhufnee biyya keenya otoo argin kan jirru. Hamma ammaa waa'een biyya keenya, waa'een lammummaa keenya kan nuuf hin galin jirru. Of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Of ilaaluu qabna. Hafuurri qulqulluun lammummaa namaa jijjiira. Lammii seexanaa warra turan lammummaa biyya lafaa kana malee kan waaqarraa warra hin qabne lammummaa isaanii jijjiira hafuurri qulqulluun. Gaafa namarra dhufu. Hafuurri qulqulluun lammummaa namaa jijjiira. Hafuurri qulqulluun lammaffaa irratti gaafa namarra dhufu maal hojjeta? Sagaduudhaaf hin gaggeessa. Hojii gaggeessuun irratti hojjeta. Hin nu gaggeessa. Hin nu gaggeessa. Yohannis boqonnaa 16:13 hafuurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessaatti isin geessaa jedha. Gara dhugaatti isin geessa jedha. Gara waan sirriitti isin geessaa jedha. Hin gaggeessa, jireenya namaa gaggeessa. Maal gochuu akka qabnu nutti hima, karaa nutti agarsiisa. Hin nu gaggeessa. Hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufu nama gaggeessa. Nama gaggeessa. Hojii gaggeessu hojjeta hafuurri qulqulluun jireenya namaa irratti. Hojii gaggeessu asiin bahi, asiin hin bahin namaan jedha. Asiin bahi, asiin hin bahin namaan jedha. Gaaf tokko 2010 mucaa tokko wajjiniin bakkee bahuufan ka'e, karaa deemuufan ka'e ganama ka'e. Jennaan hafuurri qulqulluun deebii manatti naan jedhe. Jedha. Ammas nan deemaree faana koo fuudhee gaafan ka'eelu manatti deebii taa'i naan jedha. Mucaan hin deemee annan taa'e. Mucaan xiqqoo turee gaafa deemu dhiisi bakkani ganamaan ka'een har'aa seexanni na lakkafeedhe. Maal taatee jennaani? Maal taatee maaltu sitti dhufe jennaani? Namni karaa irratti du'ee argameeti, makkalaakiyaan karaatti yaa'eeti. Nama karaarra jiru hundumaa jilbeeffachiisee garafaa ture. Anaanis na jilbeeffachiisee na garafee jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Hafuurri qulqulluun na gaggeessee garafamuu na oolche. Hinna oolcheen siin jedhe. Namni huqqataan kun maalirraa hafa silaaf? Maalirraa hafa danda'e? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri qulqulluun nama gaggeessa. Gaggeessuu isaa namarratti mul'isa. Namni hafuura Waaqayyoo qabuun gaggeeffama. Asiin bahi, achiin bahi siin jedha. Karaa sitti agarsiisa. Adeemsa sitti agarsiisa. Karaa irra bu'uun siif ta'u sitti agarsiisa. Hafuurri Waaqayyoo gaafa sirra jiraate. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo sirraa dhufu jedhe. Ni nama gaggeessu hafuurri Waaqayyoo sirraa dhufu. Haaleluyyaa. Bara warri hafuurri Waaqayyoo jireenya isaaniirra buufate, isaan keessa buufate, bara namni balaatti adeemu isaan balaatti adeeman. Haaleluyyaa. Hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufu balaarraa nama deebisa. Salphinarraa nama deebisa. Hin nama oolcha, hin nama gaggeessa. Asiin kootu namaan jedha. Obboleessa koo, obboleetti koo, ati qofaa kee biyya lafaa kanarratti karaa beekuu hin dandeessu. Qofaa kee deemtee hafuura qulqulluu irraa adda baatee qofaa kee karaan siif hin galu. Hin badda. Hafuura qulqulluu keessummeessi. Ol galfadhu. Inni mana kee irratti hoogganaa siif haa ta'u. Inni waldaa keenya haa hoogganu. Saba keenya haa hoogganu. Yeroon keenya deemaa jira waan ta'eef sagalee dhageenya Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna.